Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga kabajang tuh jalan untuk hordoftoota OCM 2B nageenyi keessan baraaraan tana jirra alhamdulillah. Akkuma beekamu guyyaa har'aas odeeffannoo bareedduu tokko qabadhee gama keessan dhufee jira. Odeeffannoo kana san biraan kan ga'u obboleessa keessan Ibrahim Buriiti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Hanga xumura qophii keenyaatti yoo turtan wantoota odeeffannoo babbareedduu hedduu qabatanii akka baatan abdii qaba. Kanaaf gaafii hedduu keessanii kan ta'e gaafiiwwan hedduu isinii deebisuudhaaf guyyaa har'aa qophii kee xumuree dhufee jira. Kana qofa osoo hin taane mana tokko ijaaruuf maal akka nu barbaachisuu fi isteeppii maalirraa jalqabnee maalirraatti xumuruu akka qabnuuf odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu isaa qabadhee dhufee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti hordoftan kana baay'ee tokko irraa fayyadamtan jedheeta. Isa bira osoo hin gahin warreen yeroo jalqabateef gara YouTube chaanaalii keenya dhuftan subscribe godhaati diimtuu jala isaan afoo kaasa. Maatii keenya kan taatanii bu'aa baay'ee hedduu waliin baanee waggaa tokko wajjin hojjetaa fi walirraa fayyadamaa kan turre like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Kanaaf kallattii mana akkuma jalqaba irratti isinii kaasee odeeffannoowwan YouTube kanarratti argataa tokko chaanaalii keenya jalatti odeeffannoowwan hedduu akka argataa jirtan ammoo abdii qabna. Kanaaf yaadni isin kennitanii fi gaaffiin keessanis akka odeeffannoo kanatti gammadanii fi odeeffannoon kun akka isin fayyadaa jiru abdii isinii qaba jechaadha. Kanaaf namoonni hedduun cinaa kee dhaabatanii akkana godhee akkanatti deemee waan akkanaan dhiyeessi waan akkanaa sirraa beekuu qabnaa fi waan akkanaatis beekuu qabda waan jettan biraan geettaniif galanni keessaan guddaadha. Uffadhaa isin jira. Kanaaf akkuma beekamu jechaadha waa'ee ijaarsa manaa fi dallaa akkasumas ammoo biyya keenya keessatti meeshaalee bituu barbaanne eessatti bitachuu dandeenya, meeqaan bitachuu dandeenya fi kwaalitiin isaa maal fakkaata inni geessuu danda'amu danda'e bitachuu dandeenya wantoota kanaaf kan fakkaata odeeffannoo hedduu isin biraan ga'an turuun kiyyaan yaadatama jechaadha. Kanaaf wantoota kanaaf kan kana fakkaatan kan biraas meeshaaleen biyya keessatti bitachuu barbaadan magaalaa kamirrattis haa ta'u meeshaan barbaadan kamiyyuu haa ta'u gama keenya dhiyaadhaatti meeshaa kana beekuu qabna. Bitachuu barbaadan gatiin isaa meeqa mootuyyuu nu dhufuu qaba yoo jettan kan isinii fichisuusuu fi kan isinii odeeffannoo isaa biraan ga'u ana waan ta'eef kana gaafii kana irraa of qusachuu hin qabdan isin jira. Kana qofa osoo hin taane ijaarsa mana keessanii warroonni gana mana ijaarrachuu barbaadanii fi warroonni mana ijaarratanii mana ijaarsa mana keessanii hin xumurre akkamitti akka xumuruu qabdanii fi warroonni hin ijaarre akkamitti ijaaruu akka qabdan maal akka isin barbaachisuu fi wantoota kanaaf kan kana fakkaatan hedduu isaa isin biraan gahuudhaaf qophii kee xumuree fi yaalii geggeessaas jira jechuudha. Kanaaf isinis gaafattanii waan beekuu qabdan kamiyyuu gama dhuftanii beekuu ni dandeettan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane haala biizinasii biyya keenya keessatti maal hojjechuun akka bu'aa qabeessa nama taasisuu fi akkasumas immoo bittaa mana bitachuu barbaadanii fi mana gurgurachuu barbaadan lafa bitachuu barbaadanii fi lafa gurgurachuu barbaadan wantoota kanaaf kan kana fakkaatanis isin biraan gahuudhaaf qophiidha jechaadha. Kanaaf isinuuf qopheessa wanti isin irraa eegamu daawwachuu fi gaafachuu qofaadha jechaadha. Tana qofaaf qabaati waan achirraa odeeffannoo jiru isin biraan kan gahu ana jechaadha. Egaa akkuma jalqaba irratti isinii kaasee odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabadhee isin dhufee gaafii hedduun keessan na gaafattan namoonni hedduun karaa koomentiitiin na gaafataa turtan deebii isaa guyyaa har'aa kallattii maan isiniif laata jechaadha. Gamanumaan guyyaa 2-3 waasaappiin kiyya dalagaa waan hin jirree fi namoonni baay'een gaafa jalatti ifama gaafa jalatti gaafattanii gaafii isin deebine kan jirtan yoo ta'e kanaaf gaafii isaa kallattii maan guyyaa har'aa hunda keessan ni fayyada waan ta'eef deebii isaa qabadhee isin dhufee jechaadha. Kanaaf hanga qophii keenyaatti nu wajjin tura. Isa gochuu bira osoo hin geenne akkuma malaalaa jirtanitti laayik si jettu san laayik godhaati. Daawwadhaa isin jedhama maayikiin jajjabeessa hojii kanarratti akka nu jajjabeessan ammoo abdii isin irraa qaba. Jajjabinnis isin irraa eegna waan ta'eef isin daawwitiidha isin keessattuu laala isin keessattuu fargina waan ta'eef laayik godhaati nu jajjabeessa isin jira. Kanatti osoo hin seenne mana tokko ijaaruu barbaanne waa'ee ijaarsa manaa irratti guyyoota kaleessaaf guyyoota darbe isin biraan gahaa ture jechaadha. Kanaaf baasiin ati warreen ati hojjettee fi hirreenni namni mana nu ijaaru garaagarummaatu uumamaa jira. Namoonni jettanii gaafattanis gaafiin akkasii jira waan ta'eef kanas waliin ilaalla garaagarummaan akkamitti uumamaa fi garaagarummaan kun ammoo hin akka uumamne maal gochuu qabna waan jedhus waliin ilaalla jechaadha. Kanaaf ijaarsa mana tokko gaafa ijaaru kwantitiin nuti dhoofnu yookaan ammoo herreeginaan dhaheetiin hamma kana fixa isiniin jiru bittaa meeshaalee fi humna namaatiin wanta kafalamu qofaadha malee fakkeenyaaf mana tokko namni isin ijaaru hamaatiin isin ijaarata namni firaa isin ijaara yoo ta'e namni mana kana isin ijaaru laaqanaaf jira bultiidhaaf jira wantoota garagaraatiif meeshaa ittiin fe'iinsi meeshaadhaa fi meeshaan kan ittiin fe'amu kennaaf muka fa'aa yoo ta'e baadiyyaarraa fe'amee gala gatiin fe'iinsa isaa kan kwantitii isaa kan nuti dhoofne miti jechaadha. Kanarratti garaagarummaan uumamuu ni danda'a. Bakki isin mukatti bittanii fi bakki isin manatti ijaaratan hammam akka fakkaatu kan beeku isinidha malee anaa miti jechaadha. Kanaaf hirree kana dha'uu hin danda'u. Garaagarummaan bakka kanatti uumamuu ni danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf yeroo kwantitii sana hojjedhee isin biraan gahu fakkeenyaaf mana kaleessa luukii 75 irratti qarshii 320 hamma 350 jedha odeeffannoo sana hamma xumuraa yoo hordoftan 320 herreegni isaa kan inni dhufu hamma 350 kan jedhamu 30 maxxabaabaqa maalii jedhanii of eeggannoodhaa fi kan itti fayyadamnu jecha 30 garaagarummaan 30 uumamuu danda'a
Kanaafi isas garaagarummaa hammanatu uumama jedhee wanta dhaabbataa kennu jechuudha. Fakkeenyaaf ati isii kana obboleessi ni ijaarote isii kana obboleessi ni ijaarote obboleessi isii kana laaqana birrii 50 fayyadamu kana 100 fayyadamuu danda'a. Kanaaf garaagarummaan akkasitti uumamuu danda'a. Isa sana immoo akkasitti beekuu qabdan malee garaagarummaan biraan uumamu. Maaliif tokko bittaa meeshaalee irratti meeshaalee tokko tokkoon fakkeenyaaf simmintoo hin bittan yoo ta'e kuntaala 10 yookaan kuntaala 5 yoo bittan ta'e garaagarummaan uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf kuntaala 100 si gaafatu ta'e kuntaala 100 al takkatti bakka tokkoo bitti garaagarummaa gatii irratti garaagarummaa qabaachuu ni danda'a jecha. Kanaaf waan akkanaatiif garaagarummaa ni uumama. Inni lammaffaa immoo gaafii keessan kan ta'e naannoo nuti jirruu fi naannoo asitti hojjettu garaagarummaa ni uumama yookaan immoo naannootti gatiin kun garaagarummaa ni fida. Fakkeenyaaf manni tokko ijaaruu qarshii 300 yoo hin gaafate jimmatti 300 ni ijaarama yoo ta'e arsittis 320 ni ijaarama garaagarummaa wanti uumamu tokko hin jiru. Irra caalaatti darbee mana mukaan ijaaramu yoo ta'e naannootti garaagarummaa muka bittaa mukaa irratti uumamuu danda'a malee waan achirraa fi meeshaalee sibiilaa jalqabee hamma bulkeetti simmintoo ashawaa dhagaa wantoota kanaaf kan kana fakkaatan irratti garaagarummaan tokko iyyuu hin jiru naannootti. Kanaaf namoonni gaafii akkasii gaafattan naannoo kamillee yoo taate herreega asirratti hojjetame kana eenyuillee hojjisiifte injinar kamisoo hojjisiifte ofiillee yoo hojjette nama ijaarellee yoo hojjisiifte kana fiduu ni dandeenya kana olii fi kana gadi fiduu ni dandeetu. Tarii garaagarummaa haala namaa irratti fi haala qilleensa naannoo sanii irratti jijjiirama fe'umsa meeshaa san iddoo meeshaan bitamu bittanii iddootti hojjetamu geessan irratti garaagarummaa uumame malee garaagarummaan uumamuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf naannoo hundattuu iyyuu tokkuma herreegni lafaatiin dabalamu. Herreega lafaatiin alatti jecha. Inni lammaffaa immoo wantoonni baasii kanaa ol isin gaafatan akka isin gaafatan taasisan mana tokko 320 ni ijaarama ta'e kanaa ol akka dhufu wanti isin taasisan yeroo dheeraa sanitti fudhachuu fakkeenyaaf mana tokko ni ijaartu ta'e ji'a 2 ji'a 3 yoo turtan ta'e kanaa ol si gaafatuu danda'a. Qarshii ati mana sana ijaaruuf nama sanatti kennite amma gaafa guyyaa dhumaatti qarshii biraa dabaltee kennituu fi qarshiin sun dhumachuu danda'a jalaa baduu danda'a waan garaagaraatiif baasuu danda'a wantoota akkanaatiif baasiif saaxilamuu dandeettan. Kanaaf mana tokko yoo ijaartan kan dallaayyoo haa ta'u wanta kamiyyuu yoo hojjettan yoo ta'e al takkatti gochuu akka baasiidhaaf hin saaxilan yoo humni keessan isin dandeessise jechuudha. Kanaaf yeroo muraasa keessatti dabaltanii ijaartanii fixuudha. Inni lammaffaan immoo gaafii inni itti aanu mana ijaaruu yoo barbaanne isteeppiin inni isaa maalidha maal fakkaata akka jedhu namni tokko gaafatee jira jechuudha. Jechuun mana tokko akkuma jalqaba kaafne boolla qonnee mukaan hin kaafne akkuma dhaabne osoo dhoqqeessin dhayini osoo ashawaa sirra kuchisiisin luka waalee keessaa yookaan immoo dhakaadhaan hidhuu qabna inni isteeppii jalqabaati. Egaa kana goonee immoo waalee erga hiine keessa manaa dhakaa galchuu yookaan immoo haardikoorii osoo hin hafini dhoqqee dhahuudha. Dhoqqeen isteeppii 3 dhamas ni jedhee jira keessaan al tokkoon dhufta alarraan dhufta egas ammas keessaan itti deebifta. Inni itti aanu gaafii keessan kan ta'e jechaadha. Ashawaa yeroo dha'u manni kiyyarraa na jalaa jigee sababni isaa maalidha kan jedhee gaafate jira. Inni lammaffaan ammoo mana eega dhoqqee dhahamee dhoqqeen isaa sun eega lassanamee booda ismuus eega ta'ee booda ashawaa garafuu ni danda'a waan jedhudha jechuudha. Kanaaf mana dhoqqee eega dhooftanii kaatanii booda ashawaan akka irraa hin jinneef akka dafee isinii qabatu wantoonni barbaachisan waan tokko 2-3 jira. Inni maalidha dhoqqee dhooftanii akkuma osumaa hin turre ashawaa rukutuudha. Inni lammaffaa shiboo ashawaa rukutamu shiboo ashawaa girfiidha kan jedhamee gurguramu jira isa uffisuudha mana uffiftee booda ashawaa garafuudha. Inni sadaffaa immoo kan hin gootu ta'e akkama suuraarraa itti argaa jirtan kan dhoqqee yeroo dhaamu qaawwa isaa baasuudha. Kanaaf simmintoon achi keessatti hin gala irraan kufuu jechaadha. Kanaaf wantoota kana gogoone haaluma salphaan irraa nu jalaa hin jiguu fi kwaalitii mana keenyaa yeroo dheeraa turuu fi bareedina isaatiifis nu fayyada jechaadha. Inni itti aanu atiin naannoo kamitti hojjettaa akka jedhu naannoo kamis taanaan iddoo barbaaddan odeeffannoo dhagahuu qabdan yoo jiraatu biyya keenya keessatti bakka kamitti yoo ta'e odeeffannoo isa bakka jiru fuudhee isin biraan kan godha waan ta'eef iddoo an jiru isin murteessaa miti. Kanaaf iddoo barbaaddan irraa wanta kana iddoo kanatti barbaadna jedhaati gaafadha. Inni itti aanu waan amala keessaniiti namoonni waggaa tokko ol yuutuubiitti erga banamee waggaa tokkoo fi naannoo 2-3 kana keessatti warroonni jalqabarraa walitti dabalamne hanga ammaa turre qulqullina hojii keenya maal akka fakkaatu fi odeeffannoon isin biraan gahaa turre maal akka fakkaatu waan waliin beeknu. Kanaaf namni guyyaa kaleessa dhingada yookaan torbee tokko booda dhufte akkuma dhufte namoota iyyuu arrabaa waa balleessu tokko jirti. Namni akkasii odeeffannoon kun isin fayyadoo ta'e ba'a. Isin fayyadu taanaan ba'a. Namni fayyadu baay'eetu jira. Maaliif akkuma namni waan gaarii barreessu namni waan badaas barreessu jira. Irraa fayyadameetu wanta fayyadame san kan beenne maal jedhanii of hin argineen duwwaan sirbiti yaani duwwaan waan sirbaa jirtuuf afoo isiiti fuulli ka jiru ka duwwaatti wargu afoorra duwwaan sirbiti hin argu jechaadha. Kanaaf namoonni akkasii sunni arrabaa waan xureessinaati odeeffannoo kun isin fayyadaan laaftee isin fayyadumi eega isin fayyadne dhiisi. Namni inni fayyadu baay'eetu jira.
namni fayyadamu baay'eetu jira. Maaliif biyyaan baateetti biyya ormaatiitti biyya kana keessatti gatiin meeshaa tokko meeqa akka ta'e manatti akkasii geessuu danda'a. Wantoota hedduu wanta biyya keessa warri biyya keessa jiru beekuu hin dandeenye achi teettee kan beekaa jirtu namoonni waan faayidaa akkasirraa argatan bu'aa yuutuubii kanaa fi odeeffannoon isin biraan ga'u bu'aa isaa fi qulqullina isaa ni beektan. Warroonni meeshaa bitattan fakkeenyaaf meeshaa ofii kiyya kan isin bitee isinii keessa jiran ragaan hojii kenna namoota kanneen jechaadha. Kan mana bitatan kan lafa bitatan namoota hedduutu jira. Maatii kenna kan taatan hordoftoota kenna kan taatan kan mana isinii binee kan lafa isinii bitte kan meeshaa isinii geeffaa meeshaa laxxanii ilaaltanii wantoota kana kan dabaafatan jirta waan ta'eef dhugaan barbaadanaa namoota kanneen irraa odeeffannoo fudhachuu dhugaan siin galu taanaan bakka sobaa dhaqudha. Kanaaf namoonni waan akkasii akkasiin gootan yookaan raba keessa na taphaa yookaan mootuyyuu dhiisaa odeeffannoo kun yoo isin fayyadani. Egaa kanaaf mira keessa seenuunis gaarii miti. Kanaaf odeeffannoo kanaaf kan fakkaatan kan dhaga'uu qabda yoo jiraatu gama keenya koottaatiin odeeffannoo barbaadan kamiyyuu isin biraan gahuu ni dandeenya. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufe tanuma hanga ammaa hordofaa turtan viidiyoo itti aanu odeeffannoo kanaaf kan fakkaatu hedduu qabadhee isin ni dhufa waan ta'eef hanga qophii keenyatti waan hojii turtaniif ulfaadhaa amma sarara deebi'uun warroonni subscribe godhaatii diimtuu jalaa san tuqaati subscribe godhaati like godhaa share godhaati as keessaa ba'a. Kanaaf seentanii ilaaltanii tumaan akka as keessaa hin baay'ina koomentis barreessoota dhabdan kana godhaati ba'a. Gaaffii yoo qabaatan gara lakkoofsa bilbila keenya isinii kennamee fi koomentii jalatti soo gaafatan haala kana fakkaatuu fi kallattiimaan dhuunfaa keettis si deebisuu ni danda'a. Odeeffannoo beekamtu soo jiraate isin biraan ni ga'a. Waan qophii keenyatti nu wajjin turtaniif ulfaadhaa galanni keessan guddaadha.